Dureeyyii fi namoonni bebbeekamoo ta'an muraasni erga du'anii booda reeffi isaanii qodaa akka taankirii kana keessa kaa'amee jira. Sirni awwaalchaa isaanii gaggeeffame jedhanii erga gabaasanii booda reeffi isaanii garuu taankirii kana keessa kaa'amee jira. Taankiriin kunis baay'ee diilallaa kan ta'edha. Taankirii kana duuba waan ajaa'ibaa jiruu fi hojii isaanii isinitti himu. Hanga ammaatti namoonni bebbeekamoo fi dureeyyiin 500 ol ta'an reeffi isaanii taankirii kana keessa kaa'ameera. Namoonni kunis osoo hin du'in reeffi isaanii taankirii kana keessa akka kaa'amuuf birrii baay'ee kaffalaniiru. Doolaara 200,000 ol kan ta'u jechuudha. Har'as namoonni 4,000 ol ta'an yoo du'an reeffi isaanii bakka taankirii diilallaa kanaa keessatti akka kuufamuudhaaf birrii baay'ee kaffalanii jiru. Doolaara Ameerikaa 200,000 jechuudha. Dhaabbanni kunis damee isaa Ameerikaa irraa gara Yuuroopiitti, Eeshiyaa fi Raashaa, Chaayinaatti babal'ifachaa jira. Hojiin dhaabbata kanaas namni erga du'een booda reeffi isaa taankirii akka geengoo baay'ee diilallaa ta'e kana keessa kaa'amuun akka tursiifamu taasisuudha. Waggaa 500 oliifis turuu ni danda'a jechuudha. Dhiiga reeffa sana keessa jiru garuu guutummaatti keessaa baasuun dhangala'aa kan biraa reeffa sana guutu jechuudha. Reeffi sunis akka jirutti akka turuuf keemikaalota garaagaraa kanneen akka naayitiroojiinii keessa kaa'amu jechuudha. Dhaabbanni kunis maaliif akka akkas godhu gaafatamee ture? Isaanis akkas jechuudhaan deebisani. Argannoon saayinsii fi teekinooloojii guddachaa waan deemaa jiruuf gara fuulduraatti qorattoonni saayinsistoon daawaa du'aa argachuu danda'u abdii jedhu qabnaa jennee yaadniitii jedhu. Akkuma duraan bilbilliin ture teekinooloojiin amma jiru duriin ture wanti impoosibilii ta'e kunis bor danda'amuu ni danda'a abdii jedhu qabnaa jedhu. Kunis 1970moota keessa kan jalqabe yoo ta'u hanga ammaatti namoonni 500 ol ta'an diilalla jabaa kana keessa kaa'amanii jiru. Tajaajila kanaafis dhaabbanni kun doolaara 200,000 fudhata. Kan biraa maatii ta'a yuutuubii keenya jireenya laaf kan jedhu seerchi godhaa.